Buni marsitii fakkaate wanti hunda waan ifa jirudha. Qabanni kootu galii imaanis ifan baasan jedhee ture beektaa? Ani moo tokko kabbadeen ture maal shamara miti akka dhaqatu barbaadee tokko kabbadee ture. Amma immoo rakkoo qabu waliin ni kenna barbaadanii garuu mana kee qofa anaa baasu kan barbaadu. Kun Saidoo wanti kun wanta dubartiirraa eegamu. Waliin ni kenna barbaadan garuu mana qofa kana watu barbaadu. Ani durallee si jammar si jalaa gadi bahu siin hin jenne mana keetitti hin galin siin hin jenne kootu gara manaa galii an si jalaa gadi baa siin jedhe. Yeroo durallee jechuun ammaa miti. Ammallee taanaan an si jalaa gadi baa dhuftee mana keetitti jira. Bakka bareedaadha laaljechi kan kee kun. Hin baay'ee. Bakka laataawwee argitee mira. Na dhagaye ammoo asii maan. Isii miti murteessu jaarsi ala. Saidoo bakka. Isin dura leen dinna mallee diddu isin caqas. Isin dura sin diddu amma sin diddu. Bakka kun itoon kanaa miire. Kaan sin jedhu sii ta'e yoo didde. Imaan gaaf dura mana keessa sii baasaa. Mana keetti dee jedhee yeroo takka lama sadii si kadhee diddee isillee si kadhattee hin diddeemi. Imaanam gar takka hin baatu. Na aarsite manatti galaan jirtu olii gad deemtee ala bulti maal jechuudha jaartii jedhamu maal nama bijaartii. Taatu qabcoon tun sa'a kana xulfa. Waan gootu beekta. Maal gootu? Kun haartee bootteetiin bakka ilmoo kanaayyuu ani hin barbaadu garaa baasa. Ilmoo isaa kanaayyuu hin barbaadu jechuun jirti micattiin naan kun. Barbaadu akkam godhu. Garaa baasu. Garaa baasa jedhaati kakunuuti. Angunoot ofitti qabeetiin gadi qabeetiin dhiisa akkanatti hin jedhini. Saidoo kee waliin illee walitti araarsa. Walitti deebisa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan hordoftaaf daawwattoonni keenya jirra jirtu bakka jirtanitti nagaa kabajni keenya ka'onni irraa maddisiniif haa ta'u jecha egaa akkuma beekamutti Saidoo fi Imaan Yaameer jechuudha. Maaliif onan jettanii mootuyyuu akkuma argaa jirtanitti Hawwiif Saidoon wal dhabanii jiranii. Wal dhabdee san irratti mootuyyuu isaan lamaanuu araarsuuf hin deema jechuudha. Akkuma argitan kaleessa Saidoon Hawwiin sinii ka jedheeraan. Waan san ta'eef isin mootuyyuu kaleessa ni ka jedheeni hadda mootuyyuu. Araarsiittee dhuftee na kadhatteerti jechuudha. An sababa saniin mootuyyuu Saidoo fi Imaan Yaameer jechuudha. Isaan lachuu argachuun hin barbaade jedheeraanii isaan amanii dhufanii isaan waan jiru hunda akkam walumaan laaluu ta'a jechuudha. Dhugaa jirtu walumaan ka dubbannu ta'a jechuudha. Wanta isinillee bultii isii dhabsiisee gara alaa isii baasee jiru waan ta'eef isinillee itti araaramtee bultii isii nagaan itti fufuu qabdi waan ta'eef isaan lachuun ni araarsa jechuudha. Garuu Saidoon narraa fudhatamu narraan fudhatu na didinna nan didu ka jedhu kana mootii xiqqoo shakkiin na keessa seeneera jechuudha. Beeku eedu takka keessa sodaataa jira. Maaliif yeroo awwaalaa kiyyammoo namoota walitti araarsuun kun jechuudha. Jaarsa ta'eera jechuudha yeroo awwaalaatiif. Mee wanti kun naa milkaa ka jedhu kanas xiqqoo shakkiin kiyya na keessa jira jechuudha. Maaliif ammaan boodallee warroota biraatiif jaarsa ta'e jechuudha. Walitti hin araarsu ta'a jechuudha. Eedis akkasuma sodaataa illee ta'u isaanis bilbileeraa fi ammanii dhufanii. Hanga dhuma viidiyoo nu faana tura isin jedha. Buune. Maanu amtare. Maanu amteen keessanii. Oshee akkam jaalattala. Osheetti maqaan si jalaa badee ganuutti. Saidoo jechuudha. Saidoo amma gara kiyya itti dhuftanii mee kun hordoftaaf daawwattoota keenya nagaa gaafadha. Nagaa gaafanna. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya bakki isin nageenya wajjin jiraatu. Kun guyyaa wanti tunnu amte guyyaa kaleessa moodeen gadda nu affeerte manatti anaaf Imaan nu amte nu faxarsiste har'allee immoo kaameeraa keettee nu amte mana dhufna moo eessa jennaan aluman eegatte kalaas anillee dura beekadhe dhufe uffata tolfadhee suufa godhee dhufe sababbiinis maaliif dura mana nu affeerte har'a immoo hoteela VIP guddaa wayii nu geessite nu affeeruu deemte. Buneeroo si ilaalamtu tijaara wayii fakkaatti. Nu affeeruuf nu amte maa nu amte waan biraa. Maal amte maa namni haasa'a. Isin immoo si shakkiteet yakki har'allee nu affeertu manan ani uffadheettee akkasi baate shiti man baate. Kiyya mee kenna walitti dhufna. Mee isinis nagaa gaafatu jaartiin na mufachiiste garuu. Gaafadhu na gabe. Nagaa gaafadhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagaa jirtanii. Jirra jirtanii nyaature wallahi. Takka nageenya kan hin badhistu. Sagaleen isiitu hin jiru. Haa ta'u. Akkamillee Saidoo. Ramadaan maal fakkaata sooman dadhabdanii na fakkaata. Bareeda wallahi soomni bareeda maashaallah dha. Ka ajaa'ibaati. Jaartiin tee qofa si faxarsiisaarti. Beeka. Faxaru jira. Ajaa'ibatti. Saidoo hadda akkasii barbaadeef dhimma guddoof ajaa guddoo sirraa qaba. Maaliin eessa nu faxarsiisu addi? Bakka faxara homa nyaataa kana adda isaati. Homa nyaataa kana adda. Bakka san dhiisime
Haadha waan qubna garii qabna. Ati kalee sarara kaastee dhimma jetta dhimmi kee maqaan qabu nutti himtumaa. Dhimmi kiyya maqaa qaba kun isin himuu edhaa mire. Dhimmi kanuma hoteela Ashii guddaa. kiyya hilloolimme Mana nu affeertami amma immoo hoteela guddaa nu geessu deemti. Siin galleeti. Nama hoteela dhiisiti manatti nu affeertu nama affeeruun fakkaatu si jamma. Mee nama affeeruun fakkaadhu. Gaaf nama affeeru fakkaadhu san na dubbista qashtiiti yeshee keessan haasofsiis. Innaa Saidoo haadha ajaa guddoof si barbaade kama dhugaa garuu siirees matee si dubbisu ajaa guddoof si barbaade beekte. Innaa akka waan san irrattis nan saalfachiisne abdiin qaba beekte. Innaa maaliin naan jetture xiqqoo asan dhaga'uuf nu dhabime. Innaa haadha hawwiin na bira dhuftee dhufte beekte. እና በቃ ማል ሲንጀዳ ዋይ መሲቷ ሰው ለለብስ ነብረ ድፍቴ ቱርቴ በቃ ሄዱ ተከቦቲ ሄዱ ተከ አርቴት ተከደለንቲርቲ ማል ሲንጀዳ ዋሙ ጎቱን ጨቲን ወላርቲርቲ ሄዱ ተከ በቃ አርቴቲ ዱኩባራ ይምሹ ሲንጀዳ ተር አከም ተር በቃ ማል ሲንጀዳ ሄዱ ተከም ቦቲ ሄዱ ተከ አርቴቲ ኦስመ ቦቱ ዋና ዲነን ቀብዱ ዋና ኢንቴዲስቴን ቀብዱ ማል ተይት ዋን ሲንጀነ ቀብዲ ኩኖ አርቴ ደለንቴቲን በቃ አኒ በቃ አን በር ሰይዶን ሲ ከናን ጀዴ አን ሰይዶን ነይ ሰይዶን ይሆነ አን እንችራዱ አን ኦፍ በል ኦፍ አጄሳ በቃ አን በርባዱ ኦፍ አጄሳ ድሩ ኪየ ከናዩን በርባዱ በቃ ዮ ሰይዶችን ገርገር በይ በቃ ጅራችሁ በርባዱ ሳቢ ማል maal jechuu keeti moo osoo beektu waan takka akka nama meenee taatama. Maalinni sababni. Kaleessas bira dhufteetiin sii kan jenneen. Na aarsiseeti. Yoo mucaa kanaayyuu garaa qabdaaf hin qabdu waan amanne haakimii geessis marmarse yookaan mana sii kireessaa bakka jirtu deebi'ii jedhee amma raajii ammas dhumaa kenneef ofumaa nu waamte siin. Mi'a. Viidiyoo akkasii waraabdee ganna dhiiste argee jira ani yoo kan hidduu taate sii kayyuu jedheena. Ati akkamiin waan akkanaa qaxxi. San ulfaamii mucattiin tun karaa qabdi. Inni didde maa jechuun sii kayyuu inni jedheenaan isiin na aarsite manatti galaan jirtu olii gaddeemtaa ala bulti. maal jechuudha ijaarsi kiyya maal nama bijaatu taatu qabcoon tun sa'a kana xulfa waan gootu beekta maal gootu kuno haartee bootteetiin bakka ilmoo kanaayyuu ani hin barbaadu garaa baasa ilmoo isaa kanaayyuu hin barbaadu jechuu jirti mucattiin tan kuno barbaadu akkam godhu garaa baasa jedhaati ka kunuuti anguno ofitti qabeetiin gadi qabeetiin dhiisa akkanatti hin jedhini sa'idoo kee waliin illee walitti araarsa walitti deebisa wanta ilmoo garaa baastuuf hin jiru jedhee wajji boo'ee ilmoo sanuu garaan qabdu siin sobdi maal hin beekta aarii kan garaa baasee jechuu deemti ani hin beekanam maal hin beekti haakimis geessisi marmarseenaan na diddeen osoo ta'uu baatte ilmoo kana garaa baasan jettu haakimis geessisi marmarseenaan hin diddee siimoo anta osoo ilmoo kan kee garaa qabaatu baatte siin kadhattu iyyuu akkam gootire nan kadhattu akkam gootu siin kadhattu ka akkam taati ayi yoo mana kadhattee yeroo aanu mana ana kadhataa ture bar mana deebi'i badiin takkaa baddee jirti fuudhee miti humaa koottaan hin jette dura itti mi'an bilbilaan badiin takkaa baddee mana keetti deebi'i manni kan keetii እሺ imaan si jala baasee mana kireessaaf jedhe takka lama sadi kadhe hatta imaan illee dhageette yeroo mee kadhadhe si galee miti deebi anaa miti imaanuu kadhataa turte hawwiin qoftee tumaan baatee walii gaddeemte akkasin jedhamu bakka isiin jirtu saayidoo jaartii teeti haadha manaa teeti kabajuu qabda sanuu haadha ilmoo teetiiti akkamitti akkaneetti haadha ilmoo teetiiti bar ilmoo hanke garaa qabdi kun akkam gootaa masaa kanatti summii dhugeetiin daa'ima ilmoo kanallee garaa baasaa ofillee of ajjeesa jedhaarti mee maal godhu edda saniin amanin ni sobdi akkamitti dhaamanne maa summii dhugaa akkami summii dhuidi summii dhugeetiin kun ilmoo garaa baasee jedhaarti saniin amanin ni sobdi sodaachisaaf taati waa'ee hawwiiti mi kaleessallee dhimma jettu dhimmi kanumaa mi kana eege ansi jamar kana durallee sa'idullee kadhatee ture anis yeroo baay'ee irra deddeebi'ee kadhadhee jiraanii mana keessatti galii ansi jalaa gadi bayaa ilmoo isa garaa qabda jaartii isaatii handaara keessan deemini ni jedhee ture anuu yeroo baay'ee kadhadhee jiraanii ammallee taanaan an kana taanan jechuudha anis dubartiidha isiin dubartii yoo na bira miidhamtu laaluu hin barbaadu dhugaadha yoo isiin miidhamtu akkati taa'ee laalu jechuudha kanaafuu ani mana jalaa gadi hin baa mana ishiitti haa deebitee siraa tanaa jiraattu jedhaan waan biraan jedhu bakka kanuma jedhamu yoo isii harkaa qabatte fidiiti walitti araarsiti waan jiru dubbadhaati manatti agartu jedhaan. Dhugaa takka dhugaa maal siin jedha hedduu takka galatuun wantummaan akkanaatu afaan isii baya jedhee yaadeen beeku takkaa beete. Isiin laali ka ilma namaa yaaddu dubartii jechuun namni namaa yaadu jechuun namni sammuu qabu akkana waan isii yaaddeef. Sun dhugaa Saayidoo garuu hedduu takka isiis dinqisiifadhee galatoon gamanumaan dhugaa akkana yaadu kan kee dura akkamitti akkas yaadu beektaa isaan akka gargar ba'an isaan akka walitti hin deebine waan barbaadu si'a bakka. Wanummaa waan kana hundaayyuu raawwataa jiru akkasii taate yaadaa ture. Sharri akkanaa qabdi. Sharri akkanaa qabdi. San qabee ku rabbi tokkicha. Ati hin beektu. Innaa Saayidoo hangabaa uumatti bakka hajaan si barbaade dhimma si barbaade kana bakka isin lamaan walii araarsuun barbaade.
Eenyu feenu. Sii fi hawwii. Naa Saidoo bakka. Maal nu araarsi si bar mana galee kadhannee diddee bar nuun adiinee bar mana. Ati jetta. Ana mana waan aarseef sii ka jedheen. Kalas waan biraatiin. Waan biraatiin amma kun Saidoo isaa kanatti isiini kalas bakka ani barbaadu. Ani hedduu takka gorseeni beekte. Gorseeni bakka shibuni walitti niin araarama. Akkasumaan jette beekte garuu mootuyyuu imaanii manaan haa baasu. Ani yoo imaanii manaa baase yoo imaanii mana kiyyaa naa baase amma natti jetti niin deebi'a isa wajjin isin araarama jiruu kennu waliin itti fufnaan an jechuu jetti bakka isatti isin araarama. Si jalaa gadi baa jedhanii ani si jalaa hin bahu hin jenneen yeroo takkallee. Ashee. Manaa si jalaa gadi hin baa mana kee kootu jiraadhu jedhee jira ammallee taanaan ani manaa gadi hin baa fikkoo hin bahu hin jenneen haa dhuftee mana isii jiraatu siraatan bakka. Bakka galatoon dhugaa kan sirraa barbaadu kana. Beeytee Saidoo kun ati dhageette. Wanta kana caalaa isin isaa sooftu hin jiru. Isinuu sii murteessite. Innaa anis akkasiin jechuu danda'u kana. Araaramii jireenya keessanii. Amma ishiin as jirti. Isin mana kiyya jirti. Waam. Sanuu anatu Ilmoo ofirraa buusaa mucoon gowwaadha. hin jettu. Ilma gootillee isii galee amma ilmoo ofirraa buusa jechuu kana. Gowwaa waan taateef ilma gootillee isiin. Anuu kanaafi loleeni mana taa'i jedheeni Saidoo wajjinis akka barbaadutti si araarsa jedheeni bultii teetitti jireenya teetitti ni deebita jedheeni ka loleeni mana kaa'ee au isin wanta isin beellame isin wajjin wal argeef kanaaf. Waame hayya deemi. Kanaaf nan saalfachiistu. Hin loltuun haa dhuftu. Maal lolaan? Nin fidaa Waan loluun hin jiru. waan jiru sirnaan hasooftanii walitti araaramtan. Rakkoon hin jiru. Bakka Saidoo. Saidoo kunooti isinis amma dhufteerti. Akkuma isin jedhee waan mara. Amma dhufuu miti isiin. Hanga ammaatti isiin iska zaari qasaswaa. Hanga ammaa eessa bulaa turti? Indoto kibaran bulaa ture kaa. Adaada kibaran bulaa ture. Adaada tantee bira bulaa turte. Yeroo ansi gaafa dhumaa na himuu deeroo miti. Akka inaaf na barbaaddee. Ana inaafee si barbaadaa deema. Saidoo maal taate? Inaafee du'e. Jaartiin takka yoo manaa baate bar wanti haati mana tantee amma takkatti mana yoo baate ati akka kadhattee manatti galchitu barbaaddi bar. Kanaafi haati hinaaftee maaliif nama biraa hojjetu jiraachuu dandeetti akkasumaan baay'ee jira. Isiin haakimii geesse garaa ilmoo qabdiif hin qabdu hin laalu. Wayii Saidoo. Naa mul'isuu didda dhageessii maan. Inni jibbi ilmoo iyyuu garaa hin qabdu. Waan meeqa hojii dubbanne. Kamiin garaa summii dhugaa hin buusaa maal jettee sodaachisa. Sanaan maree Kunoota amma duuba deebita. kabaja isiitiifuu amma waan isin jedhe dhaggeera. Waan meeqa waliin haasofne amma duuba darban baati. Amma wanni barbaaddu maali? Ati amma waliin araarsiisan liisii fakkaatu taree. Mee isumaayyuu narraa qabi mee inni. Argitaa dubartii aslaalee isii jala baradhu laali. Dubartii jechuun akkanaati. Si jala baradhu. Amma na jaqas amma gabaabatti bakka kalas dubbii gamaa gamaniin ofina bakka waan meeqa sin jedhu waan meeqa adda kan keessi haayisii amma bayas biratti erga isin dhufteen booda haaloltuun himti beekte awwaa mara haa beeytuuf haa garaa laaftuu barbaadeeti. Garaa laafuu barbaade. Dhugaa jirtu siime bakka jaartiitii yaada manaati jettee akka jireenya bultii teessanii deebitaniif. Kana wanta mara akkasii ati immoo duuba deebitee wanta siloo akka isin loltuun barbaadu. Akkasi. Kabiraan jiru. Saidoo isham hunduu haa ta'u jedhi amma gabaabumatti waan jiru hundaa ifaaf bilisa taasisaa takka dhooksaa hin qabne beekanii atis haasa'e innis haasa'u. Maal naa godhi hin jetteem? Bakka isin waa simatu barbaaddi. Maal himatu? Imaan ati waan hawwi ati waan jiru him dubbadhu kala sin sodaatin. Bakka Saidoo amma isin hin araaramaa gara mana kiyyaa niin galaa jedhaarti. Kanaaf walii araaramaa gara mana keessanii galaa. Araarama kiyyaan dura wanta kaasoo barbaadu. Imaaniin akka mana kiyyaan haasoo barbaadu. Bunii marsitti fakkaate wanti hunda waan ifa jirudha. Qabanni kootu galii imaanis ifan baasaa jedhee ture beektaa? Anuma tokko fakkaabadeen ture maal shamara miti akka dhaqatu barbaadee tokko fakkaabadee ture. Amma immoo rakkoo qabu waliin ni kenna barbaadanii garuu mana kee qofa anaa baasu kan barbaadu. Kun Saidoo wanti kun wanta dubartiirraa eegamu. Waliin ni kenna barbaadan garuu mana qofa kana hawwatu barbaadu. Ani durallee si jammar si jalaa gadi hin bahu siin hin jenne mana keetitti hin galin siin hin jenne kootu gara manaa galii ansi jalaa gadi baa siin jedhe. Yeroo durallee jechuun ammaa miti. Ammallee taanaan ansi jalaa gadi baa dhuftee mana keetitti jiraatu. Bakka bareedaadha laljechi kan kee kun. Hin baay'ee. Bakka laal hawwii argitee Na dhagaye ammoo asii maan.
Isi miti murteessu jaarsi Way Saidoo isin dura illee Way nama illee diddu isin caqas caqas. isin dura isin diddu amma isin diddu Bakka kun itoon kanaa miire. ka'an sin jedhu yoo sii ta'e yoo didde imaan gaaf duraa mana keessaa sii baasaa mana keetti diddee jedhee yeroo takka lama sadii si kadhee didde isillee si kadhattee hin diddeemi imaanam gar takka hin baatu si galee mitam imaan hin baatu yoo imaan yoo sii taate kutaa takka yookaan kutaa lama sii kireeffadha. Hin barbaadu. Mana Achumatti hin na dhageessima kutaa takka yookaan kutaa lama sii kireeffadha ni jiraatta yoo hin jiraadheette maaliif amallee kan keenan ta'u amalli sii naa ta'e mana sadi hin baatu imaan. Way Saidoo amala walii galtanii. Namni mana keenaa qabuu danda'u imaan yoo kan hiddu taate adaadhaa tantee bira deebi'uu hin dandeettu. Hin deebi'u jechuutti. Kan hin barbaadu Saidoo mana keenyatti galuu qofa barbaada. Yoo si ta'uu Hin baatte barbaadu. na dhagaye yoo si ta'uu baatte adaadhaa tantee bira deebi'uu hin dandeettu. Hin deebi'u jechuutti. Deebi'u danda'a kan keeti. Amma mee ciqici Wanti barbaadu maali? waan isii siin jettu siin Wanti barbaadu maali? Kan barbaadu Ah. imaan kan nawaasi mana keenyatti. Na dhageetta an amma gibbii guutuu imaan gabbaasee imaan illee gibbii guutuu sillee gibbii guutuu kophaa kareessuu mallaqa hin qabu mallaqa fite. Na dhageetta si taate taanan yoo hin deebi'aa adabadhee osoo waa takka ol jedhee ilaaliin osoo isii waliin loliin osoo arrabsinni jiraadhe akka taate wajjin jiraatu hin dandeette. Isiin hin diddu. Mana keessa deebuu beenan isii wajjin mana keessa deebitee jiraatta. Ishin jiraata. Kutaaleen ala hin jirti achi keessa kutaa addaa isinii qooda. Yoo hin jiraadhu keessa taate immoo adaadhaan tee bira jiraachuu Hin dandeetta. jiraadha baqaas wajjin. Bakka kunuuti hin jiraadheette Saidoo. Khalas sitaa Argite? anis amala kan kee walii gabballeessaa hin jeeqaa akkas imaan rakkisee Way. imaan aarsee imaan akkana godhee na dhageettaa imaan waa takka godheetteetini. Si galee Way Saidoo duuba deebitaa. kana jechuun itti makaa. Way maal taatere irra walii galeetti Dirqama itti met na dhageettee waan jechuu jetteetini seenuu qabdu malee akkas amma callisee. dhugaa jedhi. Amma dhugaa waan kanatti manatti illee haasa'uun hin danda'ama. Garuu mootu amma gabaabsaati. Walii araarama. Jinis ji'a Ramadaanaati. Ka dhugaa siimaan ji'a Ramadaanaati walaluunu maali dhugaa waan isinirraa eeggamu. Amma walitti araaramaa kunuuti viidiyoon hanga ammas waraabaa jiru keessan keeti kunoo Saidoo. Ka dhugaa jechuudha. Na amma gabaabsaa walitti araaramaa imeetti dhaqi. Akkas. Hammadhu Nasri hammadhu. Hammadhu. Naaddee turte. Duba ima si yaaddi be. Ima yaadde dhugaa. Ara ima si yaadde dhiisi. Ima si yaadde koo bari. Isillee afona illee waliin jedha. Afona illee waliin jedha. Olii gad deemtee. Kama. Afona illee waliin jedha. Akkas bakka. Buniyyaan garuu siira siinira qabu barbaada. Bakka bareedduuti yaayi. Bakka. Laal garaa raafeetti akkanaa tan. Bareedduu akkanaa tan mufachiistaati. Sirraayyuun tole kun sirraan eeggamu. Sa'aatiin illee sin jalaa deemee galatooma ulfaadha waan na dhageeffattanis. Kalas amma gara mana keessanii nagaan wal hammadhaati deemaan. Amma wal hammannee hin gallu kaare. Ishee. Ani amma dada kiyya nagaatti hin jenne ittiin himne waan ta'eef itti mee harshi barbulee borummoo achi mana kiyya gala. Amma isiillee nagaatti hin dhaabne saniif. Dhageettee mira Saidoo waan jettus kunuus bira dhaabbattee haasa'arti. Maal jetta dubati? Maayyee. Deem. Adaadhaan tee bira. Galatooma isin jedha gamanumaan. Maayyee galatarraa fi achi galatoomi. Amiin. Innaa egaa kan hordoftotaaf daawwattoonni kiyya kunuuti jaras walitti araarsee alhamdulillah koomenti shukriidhaan ciccinqa. Innaa kunuus jaras gammachuudhaan kolfaan hunduu gara mana isaatiin deeme jechuudha. Anis gara mana kiyyaa isaanis gara mana ofii jechuudha. Maayyee.